Adasike kota muda ya fole, adasike kota muda ya fole. Malkaf tulu dura demti ya jole, malkaf tulu dura demti ya jole. Inga tugada, dalina nara, inna kuganda, dalina nara. Inga nugada, dalina nara, inna kuganda, dalina nara. Hunde katana bah Afrika kana keessa hittilaatiinsa ilmaan nama heddumminaan kanneen jiran keessa hundeen dhala ilmaan kush isa hangafaatiin duuba ilmaan kush keessaahis sabni Oromoo kun isa tokko yoo jennu dhugaarraa hin fagaannum. Ta'us ummanni kun akkuma lafasaa aadaa fi duudhaan isaas hedduu bal'atam. Garuu kunis ta'ee sanis Oromoon guutummaaf hayyummaasaa akkasuma gadaasaa dhaloota kakkacalee abdii hegeree saba kanaa boruu kan ta'aniif dhaalchisaa baalli isaatiis dhalootaaf dabarsaa yoo deemu dhalli isaatiis ammoo ilmaan abbaa caalan ta'aati kan isaan dhufaniin. Meenegaan haa jalqabnuuti harka fuune nuti jirra kunoo isinoo akkam jirtu jenna jaalattoota sagantaa galmee seenam. Duuba nutiis sagantaa keenya arraa keessatti seenaa dargaggoo dhala Oromoo nama jaarraa kana keessa gabrummaa sabasaa Oromoo fi dachee isaa Oromiyaa irra barootaaf ture diina jalaa baasuuf qilleensarraan diinaa waldhaansoo qabe Oromoos kaabaaf kibbaa bahaaf hanga lixaatti yaadaan isaan tokkoomse qeerroof qarree ijaare ilmi abbaa gadaa kan Oromiyaa fi Oromoo bilisummaa bara dheeraaf hawwaa turre fidee bara kana keessa harkatti nuuf galche kun eenyu haa jennu laatam. Mee isiniis hamma goolabaatti bakkuma jirtanii nu faana bu'aa kan isiniin jedhu Jamaal Abdullee abbaa dabaree qophichaatiin. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya duuba arraantana seenaa nama qabsoo Oromoo fi bilisummaa Oromoo har'a ijaan argine kanaaf tattaafachaa bara dheeraadhaaf ture tokko waliin kan waliin barsiisuuf jennu kun akkuma hundi keenya isa beeynutti dargaggeessa qaroo hayyu duree Oromoo akkasuma xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara OMN kan ta'an dargaggeessa lafaa dhufaa Jaalle Jawaar Mahammad ta'uu isaatiin. Jaalle Jawaar Mahammad kan dhalate ammoo yeroo bara 1985 akka lakkoofsa warra faranjii ta'uusaatti godina Arsii gara daangaa Harargeedhaan wal daangeessu magaalaa guddoo Dhummuuggaa jedhamtu keessatti kan inni gara dachee kanaatti dhufe. Duuba ta'us garuu naannoo Dhummuuggaa kana kan jiraatu ummanni gara 90 olii ta'an hordoftoota amantii Islaamaa yommuu ta'an bantaan kurnan hafan immoo hordoftoota amantaa garaa garaatiin. Haa ta'uutii malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun maatii amantiidhaan wal makaa ta'an irraa kan dhufeedha. Kana jechuun ammoo abbaadhaan Musliima hoggaa ta'u harmeen isaa ammoo maatii hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'an irraa kan dhalateedha. Kanaafis eegasii booda ammoo yeroo umriin isii ona dubrummaa gahutti ammoo abbaa Jaalle Jawaar Mahammad kana yookiin immoo Mahammad Siraaj kan isiin amantii isaa fudhattee itti heerumteedha. Haalli kunis dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaa isaatti mudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka tahe fuulli seenaa isaa ragaa baham. Akkasuma ammoo Jawaar hariiroo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya hawaasaa maatii amantiiwwan garaa garaa hubachuu keessatti carraa guddaa isaaf uumeen. Akkasumas yeroo fudhatee yeroo adda addaatti amantii dhuunfaa isaatillee murteessee karaa qabsiisuuf akka yaadee fi kunis ammoo waliin jireenya dhuunfaa isaa fi hawaasummaatiif akkasuma obsa horachuuf hangam akka isa gargaare yeroodhaa gara yerootti
dubbachaa ture. Ilmaan abbeetiiti moo ilmaan ollaati jennaan lakki abbuma kiyyaan na dhalcheessaa taaree nu guddisee kaja'urraa ayama Oromoo faris. Karaaf karrabatii ilma dhugaan diige Oromoo turkeessee bilisummaa teesse kan taane taasistee fagoo dhiheessitee saba guutuu. Aktiivistiin dargaggeessi Oromoo Jaalle Jawaar hanga umriin isaa barnootaaf ga'uttis achuma magaalaa Dhummuugaa jiraachaa ture. Umrii dargaggummaa isaa hamma turetti magaaluma Dhummuugaa jiraachaa ture keessatti akkuma dargaggoota kaanii hangafootaa fi manguddoota waliin kan dabarsu akka ta'ee fi sababni isaatiis dargaggoonni naannoo Dhummuugaa jiraatan kun hangafootaa fi manguddoota waliin yeroo dheeraa wanti isaan waliin dabarsaniifis beekumsa irraa argachuu fi bilchina hangafootaa dhaaluuf akka ta'e leenci ilma Oromoo Jaalle Jawaar Mahmad dubbachaa ture. Haaluma wal fakkaatu kanaan dargaggeessi kun seenaa, seera, aadaa fi duudhaa safuu siyaasaa akaakayyuu yookiin immoo abbaa isaa irraa fi hangafoota isaanii kan biroorraa barachaa kan isaan guddatan. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar hubannoo fi muuxannoo abbaa fi akaakoo isaa waliin madaale akaakoon abbaa isaa immoo isa kanneen caala akka dargaggoo gorsuu fi gahumsuu danda'an tilmaama isaa kaayaa ture. Haaluma wal fakkaatuun hayyuun gameessi Jaalle Jawaar akka jedhutti yoo ta'eesi dhaloota baroota 60mootaa fi 70moota keessa turaniif dinqisiifannaa fi kabaja guddaa akka qabuuf uummanni sun uummata tattaafataa ofittoo akka hin taanee fi itti gaafatamummaadhaan kan socho'an akka ta'an nama amanaa turedha. Yeroo umriin isaa barnootaaf ga'uttis Jaalle Jawaar barnoota sadarkaa tokkoffaa isaatiin achuma magaalaa Dhummuugaatti mana barnootaa galee barachuu itti fufe. Dhummuugaatti dhaladhe. Dhummuugaan magaalaa xiqqoo godina Arsii keessatti argamti. Daangaa Harargee Lixaatii fi Arsii godina Arsii daangaa irratti argamti. Magaalaa vibrant taatedha. Garuu xiqqoodha. Guddinni isii hanguma du'uu danda'a qoggaa. Achittiin naannoo sanitti guddadhee achirraa gara Asallaattiin waggaa lama achittiin baradhe. Catholic School fi Sambooda Cilaaluttiin baradhe. Achirraa gara Adaamaa dhufe Gooroo High School fi Sambooda Hawaas baradhe. Achirraa gara Singaappooriin deeme. Achi waggaa lama ture. Sambooda gara Kaalifoorniyaan dhufe. Sambooda biyyoota adda addaatti xiqqoo irraa babbarachaa ture. DC, New York, bakka adda addaa jiraadhee Londonis booddee immoo Minnesota jira. Garuu immoo Jawaar osoo barnoota mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa hin xumurin barnoota isaa addaan kutee akka deemu ergaan jedhuus itti himame. Kunis taatee osoo isaa fi maatii isaarraa hin yaadamiyyoo ta'ellee dargaggeessi gameessi kun Jaalle Jawaar Mahmad carraa mana barnootaa isa waan hundaan kan duraan itti barachaa ture caalutti akka baratuuf karra saaqe. Kunis ta'ee sanis gara magaalaa Asallaatti akka imaluu fi barnoota isaa mana barnoota Kaatoolikii jedhamutti akka eegalu taasifamuu isaati ture. Mana barnootaa kanattis waggaa tokkoof erga baratee booda waggaa itti aanu ammoo gara mana barnoota Calaallootti jijjiirrate. Hanga gara magaalaa Adaamaatti imaluttis achuma ture. Eegasii booda ammoo dargaggeessi qaroon Oromoo kun carraa isaa itti aanu jireenyi isaas gara magaalaa Adaamaa ta'e. Haaluma kanaan immoo qormaata ce'umsa kan biyyoolessaa magaalaa Adaamaatti fudhachuudhaan goolabe. Yeroon kunis yeroo leenci Oromoo umrii dargaggummaa keessa itti seenuu jalqabee fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabatamaan hirmaachuu eegaleedha. Oromoo qormaata fudhatu sana alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemaa jira jechuun
dargaggoota jeequmsaaf kakaasaa jirta waan ja'ameef mana hidhaa mootummaa Itiyoophiyaa keessatti yeroodhaaf darbameen Jaalle Jawaar Mahmad. Jabse biyati yamakse ambago sawani kan gabruma jabse absa urumo adamaru swami amsa kusratami Duuba Jaalle Jawaar Mahmad witta bara 2003 dargaggeessi qaroon kun barattoota umrii xiqqeenyaatiin qabxii ol aanaa fi hiyyaadamni galmeessuun fakkeenyummaa olaanaa qabu ta'uun kan inni dubbatamaa ture. Kanaanis carraa addaa kan barnoota koolleejjii qabeenya gahaa qabu kan biyya Singapore United World College of South East Asia jedhamutti akka baratuuf carraa argate. Imalli isaa inni itti aanu kunis gara magaalaa Singapore ta'e. Duuba achittis koolleejjii United World jedhamu kana erga seenee booda hayyuun gameessi umrii dargaggummaatti bilchaate kun haalota mijataa argate tokko tokkotti dhimma bahuu eegalee. Umrii ijoollummaa isaattis of tahee seenaa fi aadaa eenyummaa isaa hangafoota isaa keessumattuu kan inni akaakoo isaarraa barachaa guddateedha. Isa kanaas hojiitti hiikuuf tattaaffii eegalee. Barnoota afaan Oromootis addumatti barattoota hiriyoota isaa kan waliin baratan waliin barachuu fi qayyabachuu itti fufan. Aktiivistiin dargaggeessi Oromoo Jaalle Jawaar Mahmad turtii waggaa 2 kan biyya Singapore keessattis barattoota biyyoota 60 ol keessaa dhufanii fi afaanota 100 ol dubbatan waliin walitti makamee jireenya isaa dabarsee. Haaluma kanaan osoo jiru dargaggeessi gameessi kun ilaalcha aadaa, duudhaa fi seenaa magaalaa xiqqoo keessatti beeku sana bal'ifatee guutumatti ilaalcha addunyaawaa aadaa fi afaan heddumminaan fayyadamuu hubatee muuxannoo guddaas achirraa argatee. Jireenya isaa ammaa keessattis akka hedduu isa gargaare seenaa isaa irratti barraa'eera. Haa ta'uutii malee imala hayyuu gameessaa kan Jaalle Jawaar Mahmad keessatti gufuu fi rakkoon osoo hin mudatin as gahe jechuu miti. Imala isaa gufachiisuufis yaalii mana barnoota sadarkaa tokkoffaa barnoota irraa isa dhaabuun kan itti jalqabe yommuu ta'u, hidhaa fi darara mootummaa, rakkoo jireenyaa fi kan kana fakkaatan hedduus dhandhamee keessa dabre. Ijoollummaan kiyya gaariin turre. Barri muraasni baay'ee ulfaata ture maatii keenyaaf. Baroonni yaadachuun barbaanne jiru. Hamaa turan. Garuu amma gaafasitti otoo gaafas osoo wanni sun ta'uu baateen hin fedha. Ammoo amma muri odoo naan jettee fiilmiin odoo jiraatee ilaaltee muri naan jettee hin muru. Maaliif beektaa? An kan hin ta'e jabinni an qabu mataa jabaachuun an qabu kun hundi hin dhufu ture. Abbaa keetiif du'aa hawwite hin jeenaa malee an osoon abbaa kiyya jala guddadhee nama akkana mataa jabaatu hin ta'uun ture. Probably I wouldn't be this successful waan inni dalagu irratti. Ijoollummaa akkaan hamaatti dabarsine nu jechuun daa'imummallee gaarii turre garuu san booda abbaan keenya du'e booda baay'ee rakkoo ture. Garuu nu jaare sibiila nu godhe. Jechuun maatiirraa bayeetiin manuma namatti guddadira caalatti. Rakkoon sun rakkoo Oromollee sirriitti akka nu wadhu na gargaare. Rakkoo birallee akka hin danda'u na godhe. Amma interneet irratti bakka hedduun namni har'a manatti dheeressaa miti. Rakkoo akkasii mana namaa jiraadheetiin argee garte. Kanaaf maal naa kenne maali iskiin kana kal'oo ta'e tana kal'oo naacha naa godhe. Kanaaf duuba deebiitii mure naan jette hin muru numaa osoon san keessa dabruu baadhe
karaa qoree yeroo tokko amma karaa qoree keessa deemta shakkeer keessa deemta miti shakkee hamaa keessa deemta yeroo deemsanitti osoo asfaaltii siitee wayya garuu shakkeer deemuun miila ga'ee kana achaayyoo godha san booda dirree gubbaa waggaa seente xarabaa nama keessaa baafta jechuudha kanaaf if duba deebii muru yoo naan jette ani sakandii tokkollee muru no regrets. Dargaggeessi gameessi Jaalle Jawaar Mahamad rakkoo fi gufuu yeroo adda addaatti isa mudatuuf akka carraatti itti fayyadamuudhaan xiyyeeffannoo isaa hunda inumaatuu daran cimsee gama danda'uun xiyyeeffannaa isaa guddaa barnootatti kennuu fi carraa argame kamuu akka isa jalaa hin miliinne carraaquu yeroo itti xiyyeeffate ture. Kanaanis wal qabate kolleejjii United World jedhamu sun sagalee imala yookiin immoo daawwannaa barnootaa kan iddoowwan seena qabeeyyii adda addaa dhaabbilee garaa garaatiin muuxannoo tola ooltummaa wal jijjiiruu fi konferansii dargaggoota gahoomsu qindeessuudhaan kan qopheessu waan ta'eef carraa kanaan fayyadame carraa biyyoota garaa garaa kanneen akka Ameerikaa kaabaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa daawwachuuf kan isa carroomse ta'uu isaatiin muuxannoo achitti argate kanneen keessa heddummina aadaa addunyaan tuni qabdu uumama addunyaan qabdu sirriitti hubachuu fi kan biyya ofii keessaa bahee sana Itoophiyaadhaan wal cinaa qabee madaalchisuun rakkoo biyya isaa mudachaa jiruu fi dhugaa lafa jiru wal madditti akka madaaluuf carraa isaaf uumeen. Duuba yeroo bara 2005 erga barnoota isaa turtii waggoota lamaatiif magaalaa Singaappoor xumuree booda haala qabatamaa biyya keessa jiru hubachuudhaan Jawaar imala isaa itti aanuun gara biyya Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaatti jiruu isaa jijjiirrateen erga biyya Kaalifoorniyaa kana galees Jawaar takkaa rafeen bulleen barnoota isaa digirii tokkoffaatiin Yuunivarsiitii guddaa fi beekamaa ta'e Yuunivarsiitii Istaanfoord Biriij kan handhuura magaalattii kaaba Kaalifoorniyaa Silikoon Vaalii naannawa jedhamutti iddoo mijataa kaampaaniiwwan gurguddaan kanneen akka Googil, Yaahoo fi kan kana fakkaatan itti argamutti barnoota isaa ammaas achitti jalqabeen. Duuba yeroo sanaas haalli barnoota isaa daran isaaf mijataa dhufeen hojiilee inni booda eegale kan akka itti fayyadama marsaalee hawaasaatiif naannawni san haala gaarii kan isaaf mijeessee ture. Kunis ammoo hayyuu gameessa kana gara addunyaa saayinsawaatti dhiheessuu bira dabre ogeessa gameessa marsaalee hawaasaa sirnaan fayyadamuu akka ta'uu fi riqichi qunnamtii akka babal'atuuf kan haala isaaf mijeessee fi karra saaqeedhaan. Haaluma kana keessa osoo jiru dargaggeessi karoon Oromoo kun waytii bara 2009 taateewwan jajjaboon lama wal faana isa mudateen. Isaan keessaa taateen inni jalqabaa kun maali yoo jettan ammoo yeroo fuudha haadha mana isaa isii hedduu jaalatu Gifti Duree Arfaasee Gammadaa waliin bultii ijaaru yoo ta'u ta'ii lammaffaa ammoo barnoota saayinsii siyaasaatiin wayita inni digirii jalqabaa isaa fudhatuun walirra dhufe. Kunis ammoo salphaa ta'uus ta'uu baatus yeroo inni riisarchii yookiin qorannoo isaa itti qopheessaa ture waan ta'eef xiqqollee ta'u kan isa rakkise ture. Yeroo kana dargaggeessi lafaa dhufaan kun hirmaannaa siyaasaa, qeeqa dhaabbilee siyaasaa akkasuma qeeqa mootummaa Itoophiyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa ol aanaa agarsiisuu yeroo itti jalqabe ture. Haaluma kanaan immoo barnoota saayinsii siyaasaa erga Yuunivarsiitii Istaanfoord irraa xumureen booda hojii shaakalaa argate imala isaa gara kutaa magaalaa Waashingtan DC godhate. Hayyuun har'a saffisaan namoota hedduu ajaa'ibsiise kun yeroo kanarraa jalqabe qorannoo dhuunfaa isaa irratti
xiyyeeffannoo guddaa kennaa ture. Wantoota garaa hedduus barreessee hanga barnoota digirii isaa lammaffaa qo'achuuf jedhutti adeemsi isaa waa qopheessuu fi qorachuu ture. Barnoota isaa digirii lammaffaatiin ammas yuunivarsiitii beekamaa bira yuunivarsiitii ol aanaa Kolombiyaa kan magaalaa Niiwork keessatti argamutti digirii lammaffaa isaa jalqabe. Yuunivarsiitiin Kolombiyaa kunis hayyootaa fi beektoota qorannoo garaa gaggeessaniif hedduu mijataa kan tahee fi qorattoota jajjabeessuu fi kunuunsuun kan beekamudha. Haala kanaan hayyuun dargaggeessi kun erga digirii isaa kana xumure mul'achuu eegale. Akkuma mul'achuu jalqabeenis ammoo itti fufe jechuu osoo hin taane jidduutti ammoo achi buutee miila bakar ta'e. Yeroo kanaas xiyyeeffannoo isaa hunda gara barnootaatti deebisee waan jiruuf ture. Haa ta'uutii ammaas bara 2012tti qorannoo fi barnoonni inni yuunivarsiitii kanatti argate hubannoo fi muuxannoo filoosofaawaa akkasuma saayinsaawaa akka isa horachiise kan ibsu ture. Yuunivarsiitii Kolombiyaa kanarraahis erga barnoota isaa giraaju'eet godhee booda yookiin immoo eebbifamuun goolabee booda jiruuf jireenya isaatiin hojii xiinxalaa fi qeeqa isaa itti fufe. Magaalota deemne hunda keessatti waadaa takka isinii galle. Waraanaan dhayinee wayyaanee sirraa kaasuu yoo dadhabnus taate ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin sirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne ar'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa ummata keenya irra qabdu cabe. Duuba hayyuu dureen Oromoo fi xiinxalaan siyaasaa akkasuma daarektarri OMN aktiivisti Jawaar Mohaammed kun ilaalcha siyaasaa isaa fi waan hubate hundaan biyya Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee adeemsa isaa eegale. Keessumattuu siyaasa ummata Oromoo giddu galeeffachuudhaan yeroo jalqabu sanu barreeffamoota dhedheeraa ta'an aarii fi xiiqiin guutame mootummaa irratti akkasumas qeeqa hanqinootaa fi rakkoolee adda addaa jaarmayaalee kanneen akka adda bilisummaa Oromoo mudatee fi wantoota yeroo sana keessa jiru waliin barreessee ummatatti gadi baasuu jalqabe. Yeroo kanaas ammoo barreeffamoota inni afaan Ingiliziitiin barreessuun gadi lakkisaa ture keessa Failure to Deliver the Journey of the Oromo Liberation Front in the Last Two Dissidents barreeffama jedhu keessatti Jawaar ilaalchasaa rakkoo jaarmaya kanaati jedhu rakkoolee siyaasaa Oromoo keessa jiruun walqabsiisee gadi fageenyaan ibsaa ture. Haaluma kanaan aktiivisti Jawaar waa'ee barreeffama kanaa yoo ibsu qorannoo hedduu kan godhee fi qorannoo isaa keessa ilaalchaa fi bulchiinsa osoo hin tuqin caasaa bulchiinsaa qofarraa adda bilisummaa Oromoo kaayyoo ganama manaa baheen sana galmaan gahuuf rakkachaa akka ture barreeffama isaatiin akka ijootti ibsaa ture. Maxxansa isaa kana nama qalbiin hubateef akkasumas caasaa adda bilisummaa Oromoo yeroo sana haa beekuu malee kanneen biroo ammoo keessumattuu miseensota hedduu irraa mormii guddaan Jawaar Mohaammed mudateeti ture. Maxxansi allaboutethio.com jedhu Jawaar Mohaammed akka shororkeessaatti yeroo as bahuun ibsu wayita jaarmayaan siyaasaa kan ummanni Oromoo hedduu jaalatu adda bilisummaa Oromoo gargar caccabuu jalqabe irraa kan qeeqaa ture. Haa ta'uutii malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun nama barnoota gahaa qabuu fi yaada isaa haala salphatti namoonni hedduun hubachuu danda'utti dhiheessuudhaaf nama humna qabu ture. Haaluma kanaanis qeeqni Jawaar jalqabe babal'atee jaarmaya ummanni Oromoo jaalatu adda bilisummaa Oromoo irratti hayyoota Oromoo hundarraa komiin hedduun dhihaachuu jalqabe. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo ummata isaan jaalatu sanaaf hatattaamatti deebii gahaa hin laatin malee daranuu dhaabichi adda bilisummaa Oromoo
gargar caccabuusaa itti fufeem. Yeroo kanaas addi bilisummaa Oromoo kan Oromoon beeku tokkichi ture inni bittinnaa'eem. Isaanis fofottoqiinsa isaaniitiin ABO irraa jalqabe ATBO, KBO, ADO, ABOA, KBO, ABO tokkoome akkasuma ABO shanee fi KFO jechuun maqaa garaa garaa moggaafatanii kan isaan akka callee citteetti addaan bahan tureem. Ta'us ammoo garuu maqaa Oromoo jedhuun kan isaan of hundeessan. Haalli kun uummata Oromootiif qabsoon Oromoo akka maseenetti yeroo itti ilaalamuu eegalee fi abdii kutannaan hedduun keessatti mul'ate tureem. Kanaafis dargaggeessa hayyuu Oromoo lafaa dhufaa kanaaf ammoo dubbiin kun carraa taheem. Innis carraa argate tokko osoo hin balleessin itti fayyadamee uummata Oromootiif sagalee ta'uu jalqabeem. Kunis ta'eessanis ilmaan Oromoo biyya alaa jiraatan maaliif hin gurmoofne jechuun Jawaar waldaa dargaggoota Oromoo kan idil addunyaa hundeesseem. Imaan dubbii himee wanti abbaa kafaadha ka'e waan siinuu. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu. Adiisa kuffisee inni kuffisee olafaa waggeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaa eessan. Saaqi saaqaa, saaqi saaqaa, saaqi. Saaqi saaqaa, saaqi saaqaa. Aktiivisti Jawaar Mohaammed muuxannoolee konferensiiwwan garaa garaa kan sadarkaa idil addunyaatti qopheessuu waan qabuuf muuxannoo kanaan fayyadame uummata Oromoo qindeessuu hojii godhateem. Kanaanis ammoo qindeessuu fi ijaaruu qofa osoo hin taane uummatattis gadi bahee dubbachuu eegaleem. Rakkoo yeroo sana uummanni Oromoo keessa jiru sana jalaa baraaruuf gurmaa'uun furmaata dhumaa akka ta'e jala sararee dubbachuu jalqabeem. Kana keessaa tooftaan inni dura rakkoo keessoo siyaasaa Oromoo irraa hiikuu fi jaarmayaalee siyaasaa kamiyyuu wajjin hiriiruu akka dhiisanii fi haaluma kanaan waggaa 2 keessatti hojiilee ija qaban hedduu miseensota isaa waliin ta'uun agarsiisaa kan inni turedha. Kanaanis piroojaktiilee hedduus uumaa dhufeem. Kun osoo kanaan jiru fagoo deemuuf akkasumas jijjiirama qabatamaa fiduudhaaf daangaa hamma daangaa deemuun akka isa hin baafne waan hubateef keessumattuu siyaasaa Oromoo hunda giddu galeeffate oofuu jalqabeem. Ta'us ammoo garuu yaada kana galmaan gahuuf dandeettii gahaa qabaachuu ofiis shakkeem. Garuu immoo duubatti hin deebineem. Jawaar waan kanaafis ofuma isaattuu amanuun isa rakkiseem. Maaliif yoo ta'es Oromoon jaarraa dheeraadhaaf akkuma bal'inasaa tokkoomuuf rakkachaa tureem. Kana waan beekuufis walitti isaan fiduun hammam akka ulfaatudha kan isa rakkisaa tureem. Keessumattuu bal'isee waan Oromoo fi Oromiyaa guutuu yoo yaadu sana booda ammoo waggaa 2 siyaasaa fi waldaa sanarraa fagaatee ofuma isaatiif ifaaromsuu fi barachuu murteesseem. Haaluma kanaa yuunivarsiitii beekamaa biyya Ingilaand Oxford University kolleejjii giddugala qorannoo kanatti semesteera tokkoof barumsa isaa jalqabeem. Dargaggeessi foolataan diinaaf gadi hin jenne kun achiis gadi dhiisee biyya Hindii isii giddugala dimokiraasii addunyaa taateen baheem. Achittis sirna filannoo filachiisuu fi adeemsa wal fakkaataa biyya Hindii barachaa tureem. Dargaggeessi qaroon Oromoo kun yeroo kanatti ammoo carraa argateen haalaataa fi akkaataa Mahatma Gaandhii Saaltisaataa Giraa isaan Indian Civil Disobedience jedhamu akkaataa kaayyoon isaa jeequmsaan maletti galma gahuu ittiin danda'us achirratti qorannoo isaa qopheesseen itti dhiheenyaan hubate yeroo fudhatee qorannoo fi barruulee garaa garaa dubbisuu fi akeeka isaanii qorachuun waa baay'ee hubatee uummata isaatiif of qopheesseen. Jaalli Jawaar Mohaammed jechuu keenyam.
Babia, Bekana Babia, Tole Wambaraya Kero, Tole Wambaraya Pole, Tole Wambara, Tabia Lole Pole, Senatia Gataya Jole, Tagakafata, Soda Tamiti. Duuba hayyuu dureen Oromoo xiinxalaan siyaasaa fi daarektarri OMN akkasuma ammoo falmaa mirga ilmaan namaa kan ta'an Jaalle Jawaar Mahamad akka lakkoofsa lakkaawwii warra faranjiitti yeroo bara 2014tti yookiin immoo akka lakkoofsa lakkaawwii warra habashaatti bara 2006 dhaabbata miidiyaa Oromoo kan hundeesse hoggaa ta'u Oromiyaa Miidiyaa Niitoork yookiin immoo OMN jechuun maqaas itti moggaasee Oromoo biyya keessaaf alaa irratti hirmaachisee hundeesseen. Tingaafa dura dhufne kuma diidama akkas ture amma gara kuma heddurra ol ga'ee jira jechuudha. Dachaan guddataa deema. Wanni kun ta'uuf maali? OMN miidiyaa haasaa qofaa miti jechuun kaampaanii we don't sell just promise. We deliver. Waan waadaa gallu deliver goona. Gaafa warri Siyaatil dhufne gaafa dura Siyaatil dhufne waadaa qofaa dhufne naaf muraata. Miidiyaa jaarre achi turteeti. Waadaa qofaan. Waadarra hundaanii waan xiqqoo nuu kennanii jechuudha. Waadaa san bakka hin waggaa tokkoffaa waggaa dhufnu ni dabalan. Waggaa dabalan immoo haga ammaa homaan jaanii dhiironni du'a ammoo waggaa tokkoffaa uummanni irratti mariin ka ture wanni kun itti fufamoo yaa'ii ture yaadatti kontroversii ture. Wanni kun ni kufamoo kufuu danda'a baankiin kun kufuu danda'a kaampaniin kun kufuu danda'a garuu jaanii xiqqootti nu dabalan. Waggaa sadii waggaa gallu inumaa waggaa qabsoo keessatti shoora keenya guddachaa dhufe investimentii ni dabale jechuudha. Waggaa afuraffaa irratti kaampaniin NGO'n kaampaniin biyya Ameerikaa tokko waggaa sadii umriin turraan probabilitiin kufuu isaa laafa namni keenya asii kapitalistii waan ta'eef wise investment kan godhaa jiranii kanaaf deeggarsi dabalaa deemuun galanni isaa gadi hojii OMN galanni isaa qabsoo uummanni Oromoo godhaa jiru. Akkuma beektutti isinis ta'ee tiimni OMN bakka hunda jiran we work very hard hedduu dalayna humna qabnu beekumsa qabnu xururree dalayna kan ammoo uummanni keenya hin beekan amma qofa agartoo OMN hin dhaadheessinu beekta eeguma takka lama bono walga'iin qophiin OMN asitti jira jenna malee irra deddeebinee guyyaa guyyaan nu gargaara jennee uummatatti himnu waan qabnu immoo hin dhaadheessinu maaliif OMN jechuun akka bohaati. Bishaan amboo namni dhaadheessu hin dhaadheessu namu beeka kanaaf dhaadheessuu hin qabdu. OMN kan isa dhaadheessu maali? Hojii isaati. Bishaan amboo kan isa dhaadheessu dhandhama isaati. Amboo irraa bahuu isaati. OMN kan isa dhaadheessu maali? Hojii isaati. Kanaaf nuti OMN waan gaarii hama jennee himuu osoo hin ta'in hojiin keenya hojjete uummanni keenya immoo uummata gaariidha. Hojii OMN san qabatamaan argee investimentii isaa barbaraan dabalaa deema. Yaa barruu fi waldaalee ija uummataa. Yaa barruu fi waldaalee ija uummataa. Chaaptuu lamaa gaazexaa urjii raadiyoo maqdishoo OMN maaltu dagata. Raadiyoo maqdishoo OMN maaltu dagata. Duuba miidiyaan OMN kunis qabsoo saba Oromoo kana galmaan gahuu keessatti shoorri inni taphate hammana jennee tilmaamuun nu rakkisaam keessumattuu yeroo biyya ambaa taa'ee gabaasaa ture sanatti osoo miidiyaaleen biyya keessaa waan tokko hin gabaasin inni ammoo oduun biyya keessaa xiqqoolleen isa raqqabuun rakkoo fi cunqursaa saba Oromoo irra gahaa ture addunyatti mul'isuu fi lalisuudhaan seenaa Oromootiis beeksisuun hayyootaa fi Oromoo wal barsiisaa ture. Kanaanis qabsoon inni taasisaa ture hammana jennee dubbachuun kan ulfaatudha. Seenaan deeggaramte hayyuun ijaaramte oomtuu simbukkisu. OMN hundeen kee jabaadha. Diinoo wixxifatu yaaluuf si ugguru waan qabnuun itti hirmaanna. OMN ijaaf gurra hawaasa keenya. Ilmi abbaa gadaa hayyuun dargaggeessi Oromoo abbaan qarreef qeerroo Oromoo aktiivisti Jawaar Mahamad yeroo saamicha lafa Oromoo irratti ka'us keessaahuu kan maastar pilaanii Finfinnee gaafa haa ta'uu ja'ame sana inninis pilaana isaatiin tarsiimoo baafateen fincila qeerroo Oromootiin diina irratti labseem. Kanaanis
lubbuun qeerroof qarree Oromoo isaan kumaatamatti lakkaa'aman kan itti wareegame ture. Duuba qeerroon Oromoo osoo rakkinaaf hin jilbiiffatin inni Harargee taa'u Finfinneetti qabsaa'uun kan Booranaaf Mooyyaaleetis ginciidhaan hangafe hamma Oromiyaa guututti kan isaan diina kokkeetti qabaa turan. Kunis ammoo tarsiimoo fi xinxala Jaalle Jawaarin kan ture ta'uu isaati. Master Bilal jedhanii sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya waan tokko taane diinaffanne na waltaane. Duuba aktiivisti Jawaar Mahammad qabsoo falmii isaatiin Oromoo tokkoomse erga dhugaa ummataa ifatti as baaseen suutuma suutaan garee OPDO kan amma ODP'tti maqaa jijjiirrates qeerroof qarree isaatiin itti muddijee jaalataniis ta'u yoo jibbanis qabsoo ofiitti dabale waa hedduus waa'ee qabsoo Oromoo fi Oromiyaa irratti jara duraan callisee taa'aa jirullee kan inni afaan hiikkachiisee isaan dubbisee. Oromoon jaarraa tokko wal qabsaa'ee injifannoo fageessee mo'achuu rakkate yoo jettan immoo Oromoon waan qoodameef sabni qoodame waliin ta'ee diina injifachuu waan rakkatuuf wal qooduun keenya jaarraa tokko waliif garbummaa duwwaa osoo hin ta'in eenyummaa keenya afaan keenya seenaa keenya abbaa biyyummaan keenya nurraa saamamee namaa gad akka taanu nu godhee ture. Biyyi kun nagaan itti fufuudhaaf biyya kana keessatti walqixxummaa kan balleessu hattummaa akkasiiti. Loogummaa akkasiiti. Kanaaf hanga loogummaan, hanga hattummaan, hanga haqa dabsuu fi jallisuun hin dhaabbannetti biyyi kun nagaa argachuu hin dandeessu. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee. Dr. Abiyyi Lammaa Magarsaa suutuma suuta qabsoo ofiitti dabalee. Suutuma suuta qabsoo ofiitti dabalee. Haaluma kanaan osoo hin yaadamin yeroo bara 2010 isa dhiheenyatti irra as dabarre sana keessa yeroo jalqabaatiif miidiyaa biyyatti kan sooreessa ilma abbaa gadaa kabajamoo Jaalle Dinquu Dayyaasaatiin hundeeffame OBS galee bosonaa dhiireessaatiin haasofsiifame qilleensa Oromiyaatiif keessummaa kabajaas ta'een Jaalle Jawaar Mahammad haasaa isaa kan yeroo OBS'n keessummaa ta'e saniitiinis akkana jechaa ture. Hayyee Obbo Jawaar galatoomaa jechaa keessumaa tokkummaan Oromoo yeroo ammaa kana maaltu ta'uu qaba jettu? Dhugaadha tokkummaan uummata tokkoof barbaachisaadha. Waan barbaadan argachuudhaaf fi diinarraa aananii argamuudhaaf tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan kun garuu bu'uura qabaachuu qaba. Tokkummaan kun eenyummaa saba sanii irratti hundaa'uu qaba. Tokkummaan kun dantaa saba sanii gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti naashinaal intarest gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti fuulleffachuudha qaba. Tokkummaan kun hojii irratti fuulleffachuu danda'uudha qaba. Kanaaf sadarkaa bilchinni isa boorummaa uummata keenya amma irra gaheetti sadarkaa hubannaan uummata keenya irra gaheetti akka Oromoo tokko ta'uu qofa osoo hin taane dantaa Oromoof Oromummaa fi Oromiyaa irratti tokko ta'uu danda'uudha qaba. Dantaa kana immoo hojiitti hiikuu irratti tokko ta'uu danda'uudha qaba. Unity of purpose kan jennu san jechuudha. Kanaaf dhugaadha tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan sun garuu tokkummaa afaanii qofa osoo hin ta'in tokkummaa onnee, tokkummaa harkaa, tokkummaa miilaa, tokkummaa miiraa ta'uu danda'uudha qaba bosona. Dargaggeessi hayyuu dureen Oromoo kun akkasuma xiinxalaan siyaasaa fi daarektarri OMN Jaalle Jawaar Mahammad dargaggeessi hayyuun qaroon ilma Oromtichaa kun bara maqaan isaa shororkeessaadha jedhamuu yaamamaa ture sunis osoo diinaaf hin jilbiiffatin kunoo saba isaa xiinxaltoota hiriyoota isaa waliin walabummaa kan isaan gonfachiisan. Duuba Jawaar ofii isaatiifis oolee osoo hin bulin sodaa tokkoon malitti akka Oromiyaa biyya abbaasaatti deebi'us waadaa isa dhugaa Oromoof Oromiyaafis battalumatti kan inni seeneem. Waytii sana ammoo turre miidiyaalee hawaasaa keessumattuu kan feesbuukii isaa inni tokko nuu kootu yaa jawwee keenya yoo jedhu inni kaan immoo lakkii jawwee keenya hin dhufinii taa'ii jarattiin tuni hin amanamtu jechuudhaan jaalattootaaf dinqisiifattoonni akkasuma ijoolleen isaa hundumti isaaniitu dhugaaf shakkii jidduu
kan isaan akeekaa turan. Ta'us ammoo inni du'uus lubbuun koo kan qeerroo Oromoo isaan dhumaa jiranii hin caalu jechuun kallattumaan guyyaa dhufaatii isaatis beellama isaa qabate gaafa hagayya 5 akka lakkoofsa lakkaawii warra Habashaatti qilleensa Oromiyaa irra balali'ee biyya isaa isii waggoota 18 oliif irraa fagaatee ture simannaan gootaa isaaf taasifamuudhaan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Boolee qubatee. Biyyarra dhalaate baganaa gangaalte harmeente Oromiyaa baga jaansi gaate yaa jawaari. Duuba guyyaa kanaas Jawaar gammachuu guddaadhaan eebba miidiyaa OMN isa baroota dheeraaf biyya ambaa taa'e qilleensa Oromiyaa kana bilisoomsuuf rakkachaa ture magaalaa Finfinneettis guyyaa itti hundeessuudhaan eebbisee ture. Simannaa jaalle Jawaariifis artistoonni Oromoo kan akka Hacaaluu Hundeessaa, Qamar Yuusufii fi isaan biroo kanneen kana fakkaatan hirmaachuun anaa dhufu Jawaar keenya jechaa kan isaan weellisaa turan. Anaa dhufu Jawaar keenya, anaa dhufu Jawaar keenya. Eessona gafannan jeena Oromiyaa, hiikala beektiyaa irbaas baadiyyaa. Akkasuma ammas dargaggeessi Oromoo jaalatamaa fi walaleessaa beekamaan artist Laataa Qana'aatis waltajjicha irratti argamuun walaloo ajaa'ibaatiin Jawaarii fi OMNs akkaataa armaan gadii kanaan lalisaa ture. Kan du'etu bada malee inni jiru wal argaa. Inni qeerroo qabsaa'e qawwee dura dhaabatee roorroodhaaf buluu didee kunoo arra bu'aa buusee Jawaariin iyyuu fide. Bara darbe yoona kana Jawaar ashabbaariidha barbaadamaa tokkoffaa bara dammoo Jawaar keessummaa kabajaati kuunnoo achi taa'ee kolfa. Bara darbe yoona kana Facebook irrattu Jawaariin taagi gochuun balleessaa sadhumaati. Bara dammoo qaabumaan Jawaariin taagi gochuun mirga nama hundumaati. Aaxinnaa kiyyuu malee miidiyaa sabaataa nutis horachaa jirra. Isaan keessaa inni tokko keessummaa guyyaa irra OMN. Waggaa 4 fuuldura qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf akkuma waadaa gale dhufe kunoo OMN gaaraaf tulluurroo taalee eebba jaarsaan urgaa'ee dhadhaa jersaa dibatee uggura diinaamoo ukkaamsaa injifatee. Otuma isaan alaalatti sodaatanii gaaddidduu dhufee dhaabbate kunoo mandara isaanii gidduu. Barreen gaddaa yoona kana kaabinee tokko agarraan anteenaa isaa buqqifna. Baran ammoo kunooti boolee irratti wal geenyee OMN shubbisna. Barreen gaddaa yoona kana poolisii ofirraa eeguu karaa foddaa dhaabbanna. Barana kun hin jiru addabaabaayii masqalaatti OMN daawwanna. Duuba aktiivist Jawaar Mahamad haasawa isaatiinis gammadee wayita as bahuuf jedhu hangafa keenya dura hin dubbadhu jechuun carraa dubbii isaaf laatame dabarse kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaatiif kan laatee fi erga obbo Lammaan haasaa isaanii xumuranii booda Jawaaris itti aanee. Qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessaniitti deebitan jechuun hin barbaada.
akkasuma ammas hayyuun akka Piroofeesar Isqeel Gabbisaatis waltajjii oowwaa sanarratti hirmaachuudhaan inninis biyya ambaarraa aktiivistii Jawaar Mohaammed waliin akkuma dhufaniin haaluma kanaan qabsaawaa mirga dhala namaa fi xiinxalaan siyaasaa hayyuu dureen Oromoo Jaalle Jawaar Mohaammed qabsoo isaatiin erga gara biyya abbaasaatti deebi'es naannolee saylan biyyattii fi godinaalee Oromiyaa keessa naanna'uun hawaasa isaa waggoota dheeraaf addaan fagaatanii turan akkasuma kanneen dugdaaf garaa ta'anii turan waliinis marii fi ergaa bal'aa taasiseetu ture. Waa lama barbaachisa. Tokko nagaa barbaachisa. Kalee deengadda waggaa afran nagaa booreessaa isiniin jeebi. Baga booreessitan gaafas. Arrammoo na dhagaya. Arrammoo biyya tasgabbeessa. Biyya nagaya godha. Ka duraan nagayni yoo jiraate. Nulleen bulchiinsi ammaan warra jirulleen dhaabbileen siyaasaalleen ibidda dhaamsuudhaan hojii hin hiikani. Wal mari'anne mataa walitti qabanne gurratti wal asaasne biyya kana gama ceesifna. Kanaaf ammoo nagaa eegsisuu keessatti wanni guddaan ufii tasgabbaa'u qaama nagaa eegu kabaju. Poolisiin Oromiyaa isin agartan tuni poolisii durii miti. Na dhagaa qeerroo. Qeerroo dhageessa. Qaama mootummaa keessaa ka dura qabsoo keenyatti makame poolisii akkasii miti. Poolisiin Oromiyaa agaazii wajjin hin dhugaafnu jettee gaafatitti wayyaaneen kufte akkasii miti. Gaafa abdiilee maraataa nutti ergan ka daangarra nu wajjin du'e qonnaan bulaaf tikfataa keenya wajjin du'e eenyu? Polisi Oromiyaati miti. Ol kaa galateeffadha poolisii kana. Ol kaa galateeffadha. Poolisiin Oromiyaa akkuma kaleessa qabsoo teenyatti makamte. Akkuma daangaa keenya irratti kuftee salphina irraa nu baraare. Har'a soogana keenya kan isin keessa deemu eeguudhaan yaalii adda addaa hooggansa masaraa jiruu fi dirree keessa jiru dhabamsiisuudhaaf gadamu fashalsuudhaan gaachana isin mirkaneessaa jirti. Kanaafuu hojii nagaa eegsisuu keessaa inni guddaan poolisii teenya kabaju, poolisii teenyaan ajajamu, hojii heeraaf seeraan isaaniif kaa'ame akka isaan nagaan godhan bakkaan gahan tumsuudha. Kana akka lapheetti naa fudhatan ni barbaada. Duuba Jawaar Mohaammed erga gara biyya abbaasaatti deebi'es bu'aa ba'ii fi haasa'aa naannolee garagaraatiis keessummeessaa osootuma jiru hajjil umraas godhe waa maraafuu toobbatee jira. Haa ta'uutii kan kaleessaas ta'uu arras hojiin aktiivistii keenyaa kun kan kabajamoo Jaalle Jawaar Mohaammed kun keessumattuu inni bara kana keessaa kun yoomillee taanaan seenaa dhaloota Oromoo dhufaa dabraa keessatti arras boruus taanaan kan hin dagatamneedha. Egaa hordoftoota keenya seenaan dargaggeessa hayyuu ilma abbaa gadaa kun hedduu bal'atullee garuu immoo hammi nuti isin biraan geenye kun waan hedduu nama barsiisaati. Kanaafis waa'ee hayyuu duree Oromoo fi falmaa mirga dhala namaa akkasuma ammoo xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara ol aanaa OMN kan ta'e hayyuun dargaggeessi Oromoo qacalee lafaa dhufaa kun Jaalle Jawaar Mohaammed Siraajii wajjin hedduu itti boonnam. Garuu immoo waa maraafu Rabbiin umrii isaanii dachaan nuuf haa dabalu jecha dhaloonni qubeetis leenji akka isaanii saba Oromootiif kumaatamaan nuuf haa dabaluuti. Kanarraa kanumaan goolabnam. Saganticha qopheessuun ammoo hanga ammaatti kan isin biraan gahaa tures an Jamaal Abdulleetiin ture. Torbayyoo Rabbi je sagantaa fakkaataa biroo qabadhee kaniin dhihaadhu ta'aati hammasittuu gama kootiin horaa bulaa deebanam. Harmeenaati gootaa baakuma sidense Jawaariin basabaa lejahaati dense.
cabsee biyyatti dammaqsee abbaa gosa wanii kan gabrummaa cabsee qabsaa Oromoo Adamaa Ruswaamii dhaamsa koos raaddaamee.